Ashama harka fuuni kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenyaa ilmaan Oromoo addunyaa kana keessa iddoowwan garaagaraa jiraatan hundi keessan baga nagaadhaan deebitanii dhuftan viidiyoo har'aa keessatti waa'ee Bitcoinii jalqabarraa hanga xumuraatti isin barsiisa. Viidiyoo baay'ee gabaabaadha garuu waa'ee Bitcoinii hubannoo guutuu akka qabaatan isiniin dandeessisa jechuudha. Bitcoinii jechuun maal jechuudha kan jedhu irraa jalqabna. Kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenyaa Bitcoinii jechuun maal jechuudha? Bitcoinii jechuun maal jechuudha? Kana jechuudha gaafin jalqabaa nama kamiifuu waan tokko beekuudhaan dura wanti kun maalidha inni faayidaan isaa maali? Akkamitti argama? Akkamitti irraa fayyadamna kan jedhudha jechuudha. Kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenyaa namoota yeroo jalqabaatiif fuula kiyya kana argaa jirtan jechuudha. Ani Shimee Maanin jedhama. Shimeemaan please channel kiyya subscribe gochuudhaan maatii channel keenyaa ta'a. Dhaloonni yeroo ammaa kana dachii irra jirtan hundi keessan jaalattanis jibbitanis digital ta'uun keessan dirqama ta'a jechuudha. Baay'ee saffisa qabaachuutu isinirra jiraata. Dhaloota ammayyaa ta'uun isinirra jiraata. Waan addunyaa kanarratti haaraa dhufaa jiru hubachaa deemutu isinirra jiraata yookaan jireenyi keessan fuulduratti rakkisaa ta'a jechuudha. Hundumaafuu har'a mata dureen keenya Bitcoinii jechuun maal jechuudha kan jedhu irraa jalqaba. Gaafii tokkoffaa Bitcoinii jechuun maal jechuudha? Deebii gaafii tokkoffaa Bitcoinii jechuun mallaqa jechuudha. Mallaqa harkaan hin qabamne jechuudha. Harkaan hin qabamu dijitaala. Fakkeenyaaf anarraa waa bituu barbaadan fakkeenyaaf ani Shimee Maanin jedhama. Moobaayila tokko narraa bituu barbaadan haa jennu. Fakkeenyaaf ani Bitcoinii maal akka ta'e nan beeka. Hubadheen jira waan ta'eef yeroo muraasa dura garuu akkuma keessaniitiin ture jechuudha. Qarshii Itoophiyaa 10,000 moobaayila kan isinitti gurgura yoo ta'e isin garuu qarshii hin qabdanii Bitcoinii qabdu jechuudha. Bitcoinii herregatti qarshii Itoophiyaa 10,000tti galu jechuudha. Yoo naa kafaltan moobaayila kana isiniif hin kenna. Shakkii tokko malee waan barbaadan namni Bitcoinii qabu narraa bituu ni danda'a. Waan ani gurguru hundaayyuu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Addunyaan keenya mallaqa kana ni fayyadamti jechuudha. Dhaabbileen tokko gonkumaa fakkeenyaaf amma Tesla dhaabbata jedhamu yoo fudhanne dhaabbata konkolaataa ammayyaa ta'e oomishuudha. Dhaabbanni kun konkolaataawwan isaa Bitcoiniidhaan ni gurgura jechuudha. Qarshii kana yoo qabaatan ni gurgura jechuudha. Fakkeenyaaf Bitcoinii jechuun akkuma birriiti, akkuma doolaaraati, akkuma yuurooti, akkuma dirhaamiti, akkuma riyaalaati jechuudha. Kanumaafuu jechuudha namni Bitcoinii qabu moobaayila isaa irratti yookiin kompiitara isaa irratti, iimeelii isaa irratti buufata, Coinbase isaa irratti kuufata jechuudha. Kana step by step waan hundayyuu isin barsiisaatiin ture. Har'a garuu hubannoo walii galaa guutuu akka qabaataniif bifa kanaan isinitti muudhaaf dhufe. Bitcoinii jechuun mallaqa waa bituu danda'u jechuudha. Waan barbaade bituu ni danda'a. Garuu yeroo ammaa kanatti addunyaan guutuu waan kana waan hubatee hin jirreef jecha fakkeenyaaf uummanni akka keenyaa baay'ee duubatti hafe waan jiruuf jechuudha. Nu hafnee waan jiruuf fakkeenyaaf waan kana hubannu garuu uummanni dammaqee jiruu fi uummanni Bitcoinii maal akka ta'e beeku. Bitcoinii qofa osoo hin ta'in mallaqoonni digital ta'anii fi mallaqoonni elektirooniksii, mallaqoonni ammayyaa, mallaqoota intarneetii irratti waa bituu danda'anii fi qabatamaanis akka kaashiitti waa bituu danda'an. Kaashii waliin kennitan garuu tiraanisfar waliif gootu moobaayilaa jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf egzendariidhaan viidiyoo tokkoof dabarsitan jechuudha. Bitcoinii akkaawuntii tokkorraa hir'ate gara akkaawuntii kanaatti tara. Fakkeenyaaf kana jechuun baankiidhaan akka birrii waliif dabarsitanitti Bitcoinii waliif dabarsaa daldaaluu, bituu, gurguruu waan feetan namaa kennuu hin dandeessu jechuudha. Mallaqa kennuu ni dandeessu, bituu ni dandeessu, gurguruu ni dandeessu, akka barbaadan gochuu waan dandeessani. Bitcoinii jechuun maal jechuudha gaafii jedhuuf deebii ni ta'a. Kanaafuu Bitcoinii jechuun waan harkaan hin qabamne garuu mallaqa waan barbaade hojjechuu danda'u jechuudha. Gaafii lammaffaan eessatti arganna? Bitcoinii kana eessatti arganna? Bitcoiniin eessatti argama? Bitcoiniin harka keessan, moobaayila keessan, laaptooppii keessan harka keessan irratti argama. Garuu akkamitti akka argamu beekuu qabdu jechuudha. Bitcoinii argachuudhaaf dijitaala ta'uu qabdu. Isin dhaloota dammaqee ta'uu qabdu. Dhaloota intarneetii fayyadamu ta'uu qabdu. Smart generation ta'uu qabdu. Wanti smart jedhamu hundumtuu waan intarneetiidhaan wal qunnamu jechuudha. Fakkeenyaaf smart TV yoo jedhame televezyiina intarneetii hojjetu jechuudha. Smart fridge yoo jedhame firiijii intarneetiidhaan wal qunnamee hojiiwwan adda addaa hojjetu jechuudha. Smart phone yoo jedhame moobaayila
intarneetidhaan wal qunnamuu jechuudha. Okay? Kanaafuu smart generation ta'uu qabdu isin dhaloota intarneetidhaan wal qunnamuu danda'u, intarneetii fayyadamuu danda'u fi maalumaa waan hunda addaan baafatee beekuu danda'u ta'uu qabdu. Yoo kanan ta'in dhaloota duubatti hafaa, dhaloota lookaalii yoo taatan waan kana fayyadamuu hin dandeessan, biizinasii asirratti argamu in miiliyoon qabeenya miiliyoonotaan lakkaa'amu birrii gurguddaatu isin jaalataruuf deema jechuudha. Okay? Kanaaf hubachuun dirqama ta'a. Daandii wanti faayidaa qabu irra jiru irratti baatanii argamuu fi faayidaa jiru sheer godhachuu fayyadamuu qabdu jechuudha. By the way, yeroon isinitti himu akka sirriitti hubattaniif malee wantichi baay'ee waan salphaadha. Okay? Baay'ee waan salphaadha. Barnoota guddaa isin barbaadu, isin garuu qalxaafaa baay'ee dhaloota ispiidii qabu, dhaloota faxaanii ta'uu qabdu, nama cimaa ta'uu qabdu, nama intarneetii jechuun akka dachiin addunyaa taatee waan hunda of keessaa qabdu, intarneetiinis addunyaa mataasaa danda'edha jechuudha. Kanaafuu intarneetii keessatti argama. Eessatti argama kan jedhuuf intarneetii keessatti argama. Akkamitti bituu akka dandeessan isin barsiisetiin ture as dura jechuudha. Karaa meeqan argama? Akkamitti arganna? Okay? Eessatti argama kan jedhuuf intarneetii keessatti argama. Akkamitti argannaan gaafii sadaffaadha. Akkamitti argannaa Bitcoiniin karaa meeqan argama? Okay, deebii isaa kunoo isinitti hima. Bitcoinii tokkoffaa geemiiwwan garagaraa taphatanii yookiin weebsaayitiiwwan garagaraatiin maayin gootanii yookiin immoo jechuudha sooftiweeriiwwan adda addaa namoonni koompiyuutara gurguddaa fayyadamtan eegaa dhaloonni keenya yeroo ammaa kana dhaabbata Facebook keessa, dhaabbata Google keessa, iddoowwan garagaraatti namoonni hojjetanii jiru. Sooftiweerii mataa isaanii, weebsaayitii mataa isaanii, namoonni appilikeeshinoota mataa isaanii uummatanii qaban ni jiran jechuudha. Kanaafuu namni marti wal qixxee miti. Namoonni hubannoo gadi fageenya qabdan maayiningii gochuu ni dandeessu. Mining jechuun Bitcoin mining jechuun yookiin cryptocurrency mining jechuun hiikan isaa jechuudha. Adeemsa Bitcoin haaraa uumuu yookiin adeemsa Bitcoin yookiin cryptocurrency jechuun digital currency, maallaqa harkaan hin qabamne, maallaqa elektirooniksii uumuu jechuudha. Adeemsa kana raawwachuudhaan hojii miningii kana hojii ran gochuu kana jechuudha. Waan kana uumuu keessatti hirmaachuudhaan Bitcoin argachuu ni dandeessu. Kuni steepii kan jalqabaa kun karaa itti argamudha. Kan qarshii keessaniin bitachuu kun immoo waan baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf qarshii keessan baastanii Bitcoin bitachuu ni dandeessu. Bitcoin bitachuudhaaf Coinbase isin barbaachisa yookiin immoo wallet isin barbaachisa. Wallet jechuun boorsaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma okay difama kuni boorsaadha. Fakkeenyaaf boorsaa kiyya jechuudha. Boorsaa maallaqa keessa kaawwadhu, kiisa kiyya jechuudha. Maallaqa as keessan kaadha jechuudha. Kun boorsaadha. Fakkeenyaan isinii kennaara jechuudha. Hubadhaa. Coinbase jechuun fakkeenyaaf Coinbase jechuun boorsaadha innillee waaleetidha jechuudha. Garuu maallaqni as keessa kaa'amu maallaqa duubatti hafaa yookiin maallaqa harkaan qabamu jechuudha. Birrii, maalii, doolaara, riyaalii maal jedhamu kun duubatti hafaadha jechuudha. Digital gaafa ta'e immoo moobaayila keessan irratti Coinbase yookiin koompiyuutara keessanitti Coinbase akkaawuntii ni banatu. San booda sun akkaawuntii dijitaala jechuudha. Boorsaa dijitaala jechuudha. Bitcoin gaafa bittan san Coinbase keessan keessa galfattu. Coinbase keessan keessa jira jechuudha. Yookiin immoo wantoonni Bitcoin keessatti kuufannu Paxful illee ni jira, baay'eetu jira jechuudha. Blockchain wallet illee ni jira, baay'eetu jira jechuudha. Isa yeroo biraatiin isin barsiisa. Kanaafuu boorsaa san keessa gadi galfatanii kaawwattu jechuudha. Bitcoin keessan isin bira taa'a jechuudha. San booda gaafa barbaadan gurgurachuu yoo barbaadan immoo gatii gabaa irratti ittiin bittanii turtan. Fakkeenyaaf bara kana yoo qarshii 100 bittan bara dhufu 200 baasuu danda'a, 300 baasuu danda'a, sanii ol baasuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni qarshii 100 hin qabne, namni qarshii miliyoona hin qabne, namni 500 hin qabne akkamitti bituu danda'a? Bitcoin qarshii meeqarraa kaasnee argachuu dandeenya? Guys, wanti kun waan baay'ee murteessaadha. Sirriitti qalbeeffadhaatii na hubadhaa. Bitcoin qarshii Itoophiyaa 400 irraa kaastanii argachuu ni dandeessu. Kana jechuun doolaara 10 irraa kaastanii argachuu ni dandeessu yookiin immoo dirhama meeqa jechuudha. Dirhamii tokkichi birrii 12-13 akkas naannoo san ni ta'a. Already qarshii Itoophiyaa 400 irraa kaastanii bituu ni dandeessu onlineidhaan. Bitcoin bituudhaaf immoo biyya kamitti argamuu qabdu? Anywhere
biyya jirtan biyya barbaadan teessanii biitkoinii argachuu ni dandeessu. Namoonni tokko akkana jettanii gaafattu. Alaan dhufaa jira biitkoinii alatti bituu moo Itoophiyaatti bituu wayya? Biitkoiniin uffata miti yookiin firiijii miti yookiin televezyiinii miti yookiin laaptooppii miti yookiin moobaayila miti waan harkaan qabamu miti isiniin jedheetiin jira. Mallaqa mataansaa jechuudha. Mallaqa kana bittanii kaawwattaniiti kana argattan garuu dijitaala harkaan hin qabdanii. Internetiin bakki jiru hundumtu biitkoin itti gurgurama. Fakkeenya baadiyyaa keessa teessanii Itoophiyaa dhuftanii baadiyyaa keessa teessanii jechuudha. Moobaayila keessaniin biitkoinii bituu ni dandeessu. Achuma teessaniin biitkoinii gurgurachuu ni dandeessu. Kanaafuu biitkoiniin eessa jira? In the world wide anywhere. Addunyaa kana keessa bakka hundumaa bakka internetiin jirutti ni jira jechuudha. Gaafii afraffaa. Kabajamtoota maatiiwwan chaanaali keenyaa yeroon ani gadi seenee bal'inaan isin hubachiisuudhaaf yaalu akka isin jala waliin xanne jechuudha. Wantichi baay'ee salphaadha. Callisaatii hubadhaa. Wanti kun baay'ee isin barbaachisa waan ta'eef dirqama hubachuun isinirra jiraata. Akkamitti bitachuu dandeenya? Akka itti bittan onlaayinii intarneetii irra seentanii akkaawuntii waaleetii qabu yookiin kanneen akka Coinbase akka Paxful isin jedhasan armaan dura biitkoinii akkaataa itti bitatan viidiyoo isin hojjedheetiin ture callittanii bitachuu ni dandeessu jechuudha. Intarneetii qofatu isin barbaachisa. Qarshii keessan qabaannaan qarshiin keessan immoo baankiidhaan jechuudha. Baankii keessa erga kaawwattanii booda nama biitkoinii isinitti gurguru saniif dabarsituuf. Namni sun immoo maal godha? Bitcoin isinii dabarsa jechuudha. Hanga qarshii kafaltanii isaan kan kumaa yoo ta'e kan kumaa kan dhibbaa yoo ta'e kan dhibbaa jechuun kan dhibbaan jedhu garuu dhibbaa afurii jechuudha. Dhibbaa afurirraa kaasee kan sanii ol jiru bitachuu ni dandeessu jechuudha. Kabajamtoota maatiiwwan chaanaali keenyaa bitachuun baay'ee salphaadha. Yoo barbaadan viidiyoo isaa description box keessa seenaatii ilaala akkaataa itti bittan bitee isinitti agarsiiseetiin jira. Ani immoo bitcoinii baay'ee jaaladheen jira. Gonkumaa barfadheen jira. Baay'een ofitti haaraa barfachuu kootiif kanaafuu yeroo ammaa kanatti biitkoinii baay'een qaba jechuudha illee okay jechuun Satoshi jedhama biitkoiniin yeroo gadi bu'u inni rakkina hin qabu biitkoinii baay'een qaba jechuudha. Isaan ga'umna kootitti keessan jira. Abbootiin qabeenyaa biyya keenya jirtan please qabeenya keessan invest godha waan kana irratti bobbaasaa dhangalaasaa baay'ee miiliyoonara biiliyoonara ta'uu ni dandeessu waan kana irratti invest gootan jechuudha. Baay'een isin gorsa. Gama biraatiin akkamitti gurguranna? Okay, biitkoinii ni binnaa. Tokko geemii taphannee ni arganna. Lama sadaffaa maayining goona. Adeemsa reefu isinitti himsanii weebsaayitii adda addaa sooftiweerii garaagaraa fayyadamnee maayin goona jechuun walitti qabnaa jechuudha. Walitti qabnee biitkoinii baay'ifannee kana akkam goonee gurguranna? Riizaaltii isa dhumaate kun bu'aa isa dhumaate jechuudha. Bitcoin akkamitti gurguranna? Bitcoin gurgurachuudhaaf yoo barbaadan application ittiin bittan santu akka gurgurtan isin taasisa. Ulaagaa gurgurachuudhaaf barbaachisu keessaa ID qabaachuu. ID jechuun mattaawoqiyaa waraqaa eenyummaa international ta'e. Waraqaa eenyummaa international ta'e jechuun maal jechuudha? Akka addunyaatti waraqaa eenyummaa fudhatamu qabu jechuudha. Fakkeenya Facebook keessan verify goosisuu yoo barbaadan, akkaawuntiiwwan garaagaraa social media verify goosisuu yoo barbaadan, waraqaa eenyummaa international ta'e isin gaafatu. Waraqaa eenyummaa international ta'e jechuun maal jechuudha? Paaspoortii. Baay'ee salphaadha. Paaspoortiin gahaadha. Paaspoortii qofatu isin barbaachisa. Yookiin laayisensii diraayivingii yookiin manjaa fiqaada jechuudha kan international ta'e yoo qabaatan rakkina hin qabu. ID biyyoota garaagaraa illee ni fudhata. Haa ta'u malee paaspoortii qabaannan gahaadha. Paaspoortii yoo qabaatan akkaawuntiin keessan yeroo gurguruudhaaf jettan paaspoortii keessan itti galfadhaatii imeelii keessan lakkoofsa bilbilaa keessan lookeeshinii keessan verify godhaa isiniin jedha. Baay'ee salphaadha. Akkuma Facebook jechuudha. Facebook bilisaan osoo waan tokko isiniin godhin fayyadamaa ooltan kana jechuudha. Waan gadheedha Facebook kana jechuun oduu bichaa waan duubatti isin harkisu qofa isinitti taasisaa oola. Garuu biizinasiiwwan hedduutu akkuma Facebookitti itti fayyadamaa mallaqa irraa argachuu wanti dandeessan baay'eetu jira. Isinin barsiisaa yeroo adda addaatis isinitti odeessaatiin ture jechuudha. Kanaafuu paaspoortii keessan erga itti galfatanii booda abbaa barbaadanitti gurgurachuu dandeessu. Gatii isin jettaniin yoo kan isinirraa bitu ta'e gatii sanuu haga barbaadan dubbattanii fakkeenyaaf biitkoinii tokko guutuu qabdu wajjin fakkeenyaan isinitti hima jechuudha. Biitkoinii tokko guutuu jechuun qarshii Itoophiyaa miliyoona 3 bittan isin haa jennu. Qaaliidha ree biitkoiniin amma jiru waan ta'eef baay'ee guddiidha. Isa tokko miliyoona 3 bittanii isin miliyoona 4 gurguru. Har'uma kana jechuudha. Har'uma kan miliyoona 4 namni narraa bitu yoo jiraate miliyoona 4 gurguratanii miliyoona tokko ofiitti dabalatanii poost gootu jechuudha.
namoonni intarneetii keessa deeman jechuudha biitkoinii soqu jechuudha namoonni yeroo bitan jechuudha yeroo bitan namoonni kuuwwan kan isin jettanii oolu yoo himatan jechuudha keessan gatiin isinitti himatan sun gatiin isin miliyoona 4 jettanii maxxansitan sun namoonni miliyoona 4,50 miliyoona 4,100 akkas jedhanii yoo himatan keessan maal ta'a gadi aanaa ta'a gatiinsaa yeroo kana maal taatu filatamaa taatu gatii barbaadan kanaan gurgurachuu dandeessu. Kanaaf biitkoinii bittanii yoo tursiistan gatiin isin har'a ittiin bittan kun wuddiillee haa ta'u qaalillee haa ta'u gatiin har'aa kun jechuudha waggaa tokko booda garuu gatiin har'a isin qaalii jettanii bittan kun waggaa har'aa baay'ee rakasa ta'ee argama waan ta'eef wantichi akka malee dabala sa'aatiidhaan dabala daqiiqaadhaan dabala waan ta'eef jechuudha isin bu'aa baay'ee keessa argattu jechuudha fakkeenyaan isinitti hima waggaa har'aa biitkoiniin tokko doolaara Ameerikaa 9,000 ta'ee ture jechuudha bara kana garuu hanga 61,000 ta'aa jira. Guys bara darbe doolaara 9,000 biitkoinii tokko guutuu isaa bitattu jechuudha bara kana garuu 61,000 isin barbaachisa jechuudha biitkoinii tokko bituudhaaf. Egaa kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenya odeeffannoo biitkoinii jechuudha viidiyoo isaa yeroon hojjedhu namni baay'een ilaalu hin galuufi waan ta'eef jechuudha garuu ani YouTube irraa viidiyoo hojjedhee maxxansee irraa fayyadamoo osoo hin ta'in namni 10s 20s fayyadamee waa'ee biitkoinii kanaa waan inni itti amanee jiruuf waan bu'aa isaa argee jiruuf jechuudha dhaloonni keenya akka fayyadamuuf waan hin beeku waan hubannoo qabu hundumaa share isinii godhuuf qofan hojjedhe kanaafuu yeroo biroo walitti deebinaa gaafii yoo qabaattan gaafadhaa bifa viidiyootiin isiniif deebisaa ulfaadhaa galatoomaa baay'ee.